Nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u biyya jirtan kan jirtan qulqulloonni miidiyaa kana hordoftan hundumti keessan TV Mo'aas akkasuma karaa TV Mo'aa kan darbu immoo TV Ergaa Sagalee Dhugaa kana kan hordoftan namoonni Waaqa isin eebbisu nu jajjabeessaa akka jirtan yaada kennaa akka jirtan Waaqa isin eebbisu dawwaltanis kan nutti himtanii sagantaa kun akkatti isiniif fullee waan garaagaraa kan haasoftan dubbii jajjabina kan haasoftan baay'een keessan jirtu Waaqayyo guddaa isin eebbisu jajjabina keessan duukaa qarshii keessan hojii Waaqa hojjechuu kan barbaadan duukaa akka dhaabbattan illee asumaan haasofna. TV Mo'aafis hin barbaachisaa akkuma dubbatamaa jiru kan keenya waan ta'eef TV'n kun hin jiru ta'ee isin ijoo arguu hin danda'amu waan ta'eef TV Mo'aa birallee akka dhaabbattan akkasumallee dubbii wangeelaa kana hojjechuudhaaf mul'ata gurguddaa qaban akka ofii kootti garuu wantoonni akka jiran kan nutti nu rakkisan jiru waan ta'eef dhimma qarshii kan ol qabatu namoonni afurri Waaqayyo keessan kaa'e lapheen keessan kaa'e duwwaan dhiibbaa tokko malee firii taatanii akka nu deeggartan dubbii kana akka deeggartan irraa jenna. Waaqayyo isin eebbisu waan argitan irraa akkaawuntii jiru irra galchitanii akka nu gargaartan akka nu dhaabattan irraa jenna asumaan. Waaqayyo isin eebbisu. Har'a dhiphina Kiristoos keessaa hirmaachuu mata duree jedhu irratti haasofna. Yoo Waaqayyo jedhe torbee dhuftu kaasee mul'ata Yohaannis ilaalla. Mul'ata Yohaannis kan akkuma bara dhumaa sana qophooftanii akka ilaaltan hin barbaada. Mul'ata Yohaannis ilaalla bal'inaan mul'ata Yohaannis in ulfaata. Mul'ata Yohaannis dhuguma cimaadha. Obboleessi tokko leekcharii yuunivarsiitii tokkooti naa dawwalee akkas jedhe waa'ee bara dhumaa yeroo haasofnu sana waa'ee bara dhumaa kana haasa'uu keessaniif Waaqa isin eebbisu erga jedhee booda bara ammaa kana galgaa'onni keenya isinii mul'ata nutti himu malee mul'ata Yohaannis nu lallabanii jedhe nama amma kana dheebuu qaba waan ta'eef torbee dhuftu kaasee Waaqayyo jedhe mul'ata Yohaannis ilaalla. Mul'ati Yohaannis immoo ni ulfaata gaaffii isin kaasa namatti waan gurguddaadha. Baay'ee sababannas miti baay'ee hunda isaa bira geenya miti mul'ata Yohaannis kan dhannee mootummaa keessatti gaafannu jira amma nu galee garuu dubbanna waan ta'eef torbee ittaanu kaasee mul'ata Yohaannis ilaalla torbee afan hundumaa kanaaf qophaa'aa jechuun barbaada. Har'a garuu dhiphina Kiristoos keessaa hirmaachuu mata duree jedhu irratti akka barisaatti waa xiqqoo dubbadhaa. Egaa hundi keessan harka keessan ol qabadhaatii jabaadhaa kadhachaa nu deeggaraa isin jenna jaalala gooftaa isin gaafanna Waaqayyoo bara keessan eebbisu. Meetuun gara dubbii kootti hin darbin galateeffannee gara dubbii keenyaatti darbina. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo har'as dabaltee yeroo laatte kanaaf maqaan kee haa eebbifamu. Ilaa yaa gooftaa dubbii kee dhaga'uu dhufneerra har'as maqaa Yesuus Kiristoosiin gurra qalbii keenyaa nu bani. Sagalee kee akka dhageenyuuf haalli hundumtuu nuuf haa mijatu. Sabni kee taa'ee dhaga'u kun maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kana nama jireenya bara baraa ga'utti akka jabaatutti ayyaanni kee baay'atuuf. Anis as ta'ee dubbatu garbicha kee kanas na gargaare. Ayyaanni kee ulfinni kee nu wajjin haa ta'u hamma dhumaatti nu wajjin ta'ii maqaa Yesuus jettee ameen. Dhiphina Kiristoos keessaa hirmaachuu mata duree jedhu ilaalla irraa si'a tokko waa'ee manuu ta'uu isaatii waa'ee nu godhamuu isaatii mootummaa Waaqayyoo karaa isaatti argannee biyya lafaa kanatti immoo jireenyi nuu ta'e haasofna malee dhiphina karaa Yesuus dhufu immoo badaa fudhachuu hin barbaannu bara ammaa kana waa'ee dhiphina karaa Yesuus Kiristoos pheenxee ta'uu keenyaa fudhachuu keenyaas namni nutti hin jiru. Rakkina kee irraanfachiisa rakkina kee dhiiftee deemta Waaqayyoo jedhama malee hin rakkatta Kiristoosiin waan amante biyya lafaa irratti jedhee namni nutti hin jiru. Garuu wangeelli akka namni jedhu sana hin jedhu. Dhiphina Kiristoos keessaas hirmaachuu akka qabnu sagalee Waaqayyoo nutti hima. Erga kiristaana taanee duuka buutu Kiristoos taanee dhiphina hirmaannu qabna. Fayyinuma bara baraa duwwaa hirmaannee dhiphina taanee dhiphina isaa keessaas immoo hin hirmaannu. Kana sagalee Waaqayyoo keessaas itti argisiisa. Mee Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irraa sirrii dubbisa akkas jedha. Lakkoofsa 29 irraa Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Dhaggeeffadhaa. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Akka jechuun maal jechuudha? Fayyitanii fayyina bara baraa argachuu duwwaa utuu hin taaneedha Phaawulos. Karaa isaan immoo dhiphina dhufu hundumaa hirmaachuunis isiniif kennameera jedha. Kanaaf erga amanne pheenxee taanee erga Kiristoos duukaa buune kan nama dhibu wangeelaa kiristaana kan jedhu jira malee pheenxee kan jedhu hin jiru. Kiristaana taanee erga duukaa buutu Kiristoos taanee rakkina baannu qabna. Ilaa yoo ammarraa nageenya ta'e dhagaa. Gara Kiristoos waan dhufte biyyi lafaa siimii jetti algaa baalgaa taate miti. Si rakkisa. Hin rakkata saba Kiristoos hin amanteef. Dhiphina jira saba Kiristoos hin amanteef. Dhiphina sana akka fayyina isaa fudhatte dhiphina sanas hirmaachuu qabda. Dhiphina isaa keessaas hirmaachuu qabna waan jedhuuf. Hirmaachuu qabna waan jedhuuf hirmaachuu qabda atis. Ergaan Filiphisius kun prison epistle jedhama yookaan ergaa mana hidhaa jedhama. Yeroo ergaa kana barreesse Phaawulosii mana Roomaa hidhaa jira. Hidhaa mana Roomaa jira sama dubbii kanaaf sama dubbii wangeelaaf hidhamee mana Roomaa hidhaatu jiru ergaa kana barreesse. Ergaa mana hidhaa kan jedhaman afurtu jiru itti dabalee Ximotewos lammaffaasii ergaa mana hidhaa jedhama garuu ergaa mana hidhaa jedhamanii kan beekaman afurtu jiru. Isaanis ergaa Efesoon, ergaa Filiphisius, ergaa Qolaasaayisiif, ergaa Filmoonaadha. Warri kun ergaa mana hidhaa yookaan prison epistles jedhamanii beekamu.
mana hidhaarraa erga barreeffamanii ergamanidha. Mana hidhaa jechuun Phaawulostu Roomaa taa'ee barreessee ergeef jechuudha waldoota kanaaf. Akkasuma ergaa Xiimotewos lammaffaa keessumaa ergaa Xiimotewos lammaffaa ergaa kana barreesse Yesuus guyyaa muraasa yeroo muraasa booda du'ee jedhama. Yeroo muraasa booda marmarraa kutanii ajjeesan. Kanaaf maalidhaa akka dhibaayotti yeroo dhiigni dhibaafamu dhiyaateera afururraa isa lammaffaa afururraa egaa sokkuu kootii gonfoon qajeelummaa naa qophaa'eera ati immoo jabaadhu jedhetu barreessaaf. Ergaawwan arfan kana keessaa egaa ergaa Xiimotewos lammaffaa kana dabalatee ergaa Phaawulos barreessu kun ergaa mana hidhaati barreeffamanidha. Mana hidhaa jira yeroo kana barreesse. Maaliif? Kiristoosin waan amaneef wangeela waan lallabuuf. Wangeela isa kam? Kiristoos isa fayyina ta'e. Sagantaa keenya darbe keessatti akkuma dubbanne Kiristoos isa fayyina ta'e wangeelli kun Kiristoosidha waan ta'eef. Kiristoosin lallabuusaaf hidhamee mana hidhaa Roomaatu jiru xalayaa kana barreessa. Akka inni hidhamee mana Roomaa mana hidhaa jiru biyya Roomaa mana hidhaa jiru Filiphiyus tokko boqonnaa 13 argitu. Ani Kiristoos jedhee hidhamuun koo warra mana Roomaa guutummaa hundumaa biratti beekameera. Eeyyuuf Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo. Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo. Kanaaf fayyina akka fudhatee gidiraas baadhatee mana hidhaa jira Phaawulos. Kanaaf Phaawulos maal jedhee barreessaa fi karaa Yesuus fayyitanii eebba bara baraa keessaa hirmaachuu keessan duwwaa osoo hin taane Kiristoosiif dhiphachuu keessaa hirmaachuu danda'uus qabduu jedha. Warra Filiphisius duwwaa miti arra warra Oromiyaa hundumaafis nan dubbadhaanis. Oromiyaarra kan jirtan addunyaa guutuurra kan jirtan hundumaaf. Kiristoosin amanuu kee duwwaatu hin taane. Isaaf sii kennamee jireenyi naa godhame mana naa ijaarame makiinaan naa bitame jireenyi naa dhufe jechuu duwwaatu hin taane. Kiristoosiif jettee dhiphina hirmaachuunis sii kennameera. Wangeela rakkeedha kana waan ta'eef irraa kunneen gaddu. Kiristoosin ergamanne akkuma amannee jireenya bara baraa sana fudhanne duukaa immoo dhiphinni kennameera. Dhiphina isaas hirmaachuu qabna. Maatiyos boqonnaa 16 irratti gooftaan Yesuus dubbateera yeroo jiru. Maatiyos yeroo barsiisu jechuudha. Ituun du'een fuuldura ituu du'ee du'aan ka'in fuuldura Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 84 kaasee ergasii Yesuus bartoota isaatiin namni tokko illee na duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isaanaaf jedhee baatu ofirra kaa'ee ana duukaa bu'u jedhe. Na duukaa bu'u namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate fannoo qaba fannoo baata Yesuus. Na duukaa bu'uu namni barbaadu ofii isaa dhiisee Kiristoos duukaa bu'uun of dhiisuu gaafata. Kiristoos duukaa bu'uun haadha dhiisuu gaafata, abbaa dhiisuu gaafata, haadha manaa dhiisuu gaafata, obbolaa dhiisuu gaafata. Namni na duukaa bu'u yoo barbaade jalqaba ofii isaa dhiisu. Isa booda fannoo isaa baatee na duukaa bu'u. Fannoo isaa kamsa itti fannifamu itti du'u. Fannoo isaa baadhatee na duukaa bu'u yoo kana ta'uu baate hin danda'amu Yesuus. Na duukaa bu'u namni yoo barbaadu yoo jiraate duuka buutu koo na duukaa dhufu namni bu'uu barbaadu yoo jiraate ofa dhiisu fannoo isaa baadhatee na duukaa deemu na duukaa bu'u jedhu. Fannoo jechuun egaa muka wal qaxxaamuraa isa qoyya baay'ee fakkaatu sana miti. Fannoon Yesuus jedhu gaafas hin fannifamne Yesuus. Fannoon Yesuus jedhu sana miti. Isa mormatti kaanee deemnu masqala isa jennu sana miti. Wangeelli masqalii baanee dhutuun ta'e dubbii fannoo isaa jedha. Yee masqaluu qaaledha malee masqaluu jedha miti. Kanaafuu fannoo jechuun muka isa qaxxaamuraatti fannifame sana miti. Isa iyyuu fannoo sana mormatti kaana yoo ta'e nama sadii fannifame Yesuus wajjin beektu gaafa ni du'e. Fannoo isa kami masqalii isa kami mormatti kaanu sun. Akkuma Yesuus fannifametti fannifama toonni sun lamaanis waan ta'eef adda baafachuullee qabna fannoollee. Fannoo jechuun egaa maal jechuudha? Fannoo jechuun sammuu keenya keessatti waa'ee dhiphina gidirfamuu fi fannoo irratti du'uu Yesuus yaaduu fi fannoo jechuu dhaggeeffadhaa. Sammuu keenya keessatti waa'ee dhiphina gidirfamuu fi fannoo irratti du'uu Yesuus yaaduu fi sababa duuka buutuu isaa taaneef sababa duuka buutuu Kiristoos taaneef arrabsoo dhiphina maqaa baduu ari'atama garaagaraa maqaa isaaf jecha baanu jechuudha. Fannoo jechuun akkasi. Isa duukaa waan buuneef duuka buutuu Kiristoos waan taaneef arrabsoo dhiphina gidiraa ari'atamuu doorsifamuu garaagaraa nurra ga'uu maqaa isaaf jennee baanu jechuudha fannoon. Fannoo nuyi baannee deemnu sana malee fannoo sana gatiitti irra kaannee Yesuus duukaa deemna miti. Kanaafuu namni na duukaa bu'u yoo jiraate of dhiisu arrabsoo dhufu kanaaf danda'uu qaba. Gidiraarra ga'u kana danda'uu qaba. Of dhiisee anaaf jedhee fannoo baatu baatee na duukaa habuu jedhe. Kanaaf Kiristoos duukaa bu'uun fannoo qaba obboleessa koo obboleettii koo. Akkuma jireenya bara baraa isarraa hirmaan sababa Kiristoosiif dhiphina hirmaachuun nuu kennameera. Nuu kennameera Phaawulos. Kanaaf hin dhiphanna kan Kiristoos waan taaneef hin rakkanna. Kan Kiristoos waan taaneef hin rakkanna. Hin dukkanaa garuu kan isa dhibu dukkanaa'ee nu fudhatee hin badu. Rakkina sana hundumaa immoo karaa Kiristoos hin moona. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 22 dubbifadhaa. Luqaas boqonnaa 6 22 ilma namaatiif jedhanii namoonni yommuu isin jibban yommuu isin qoodan
Yommuu isin arrabsan gammadaa waaqa irratti gatiin keessan guddaa ta'a. Biyya lafaa irratti dhiphachaa jirta taanaan saba Kiristoosiif gammadi gatiin kee guddaadha. Dhiphina garaagaraa argaa jirta taanaan gammadi. Rakkina garaagaraa argaa jirta taanaan gammadi. Kan Kiristoos waan taateef hin bacabbaca biyya lafaa irratti qannoo taatee sii darba waan jedhu hin jiru wangeela keenya keessa obbolee tokko. Rakkatan Kiristoos waan taateef dukka buutusaa gaafa taatu namni si jibbaa maatiin si jibbaa afoocha kee asii baasu waldaa kee asii ari'uu danda'u. Kan Kiristoosiin gaafa amantuuf Kiristoosiin kan ari'an siin hin dhiisa waan ta'eef. Duuka buutuu Kiristoos gaafa taatu gaafa kun sirra gahu gammadaa jedheesus maal jennaan gatiin keessa waaqa irratti guddaadha. Gatii lakkaannee kana deemnu kiristaanonni biyya lafarra miti waaqa irratti nuu kaffalama inneeti. Kan tajaajilu kan deemnu lafarratti gatii arganne nama biratti gatii arganne miti gatiin nuu kaffalamu waaqa irratti. Egaa ilma namaatiif jedhanii namoonni yommuu isin qoodan jirtu Kiristoosii waan amantaniif afoocha kee kan baatan Kiristoosii waan amantaniif manaa kan baatan manaa kan sanareen jirtu isaa dhiphitanii boossanii maraatinaa gammadaa dha Yesuus. Nada walaa kan turte illee turta ittu saban kiristaana ta'e mana ari'amee rakkina garaagaraa irra naa kadhadhaa kan jettan jirtu rakkina sirra keessanaaf gammadi gatiin kee waaqa irratti guddaadha. Waldaa keessaa si ari'anii naannaatii si ari'anii mana maatii kee si ari'anii kan Kiristoos waan taateef Kiristoosii waan amanteef gatiin kee waaqa irratti guddaadha gammadi Yesuustu jedhe. Yeroo naaf jedhanii sin qoodan jechuun yeroo sin dhiisan yeroo sin ari'atan yeroo namummaa keessaa sin baasan gammadaa gatiin keessa waaqa irratti guddaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa shanis isa Yesuus akkeedhe fudhatanii egaa ergamoonni gaafa hojii jalqaban hojii ergamootaa boqonnaa shan lakkoofsa 41 ergamoonni yemmus ulfina maqaa kanaaf salphachuun waan isaaniif ta'eef gammadaa yaa'icha biraa gadi ba'an jedha. Reebamanii gammadu. Maqaa Yesuusiif reebamanii gammadu. Anaaf ati garuu namni waan tokko yoo nuun jedhayyuu waan jecha tirfii tokko yoo nuun jedhayyuu mataan nuyi ta'a. Sababa Kiristoosiif garafamanii Phexrosaa gammadaa yaa'icha biraa gadi ba'an. Maaliif jennaan maqaama Yesuusiif dhiphina kana baachuun salphachuun nuu ta'uusaaf jechaa gammadaa sokkan jedha. Dubbiin kun boqonnaa sadii irratti dubbii ta'eef namicha naafummaa irraa keessanaan Phexros faa lallaban. Boqonnaa afurratti maqaa Yesuus namicha kana hin dubbatinaa jedhanii ennaan isiniin dhaga'ummoo waaqa dhaga'uun wayyaa waaqa jalatti hin fayyuuf ilmaan namaaf kan kenname maqaan kana malee hin jiru jedhan. Isa booda boqonnaa shan irratti immoo qabaniidhanidha kan sindibu. Kan sindibu boqonnaa shan dubbifadhaa. Ergamoota kana qabaniidhanii ennaan jedha. Qabaniidhanii gaafa isaan galan waaqayyo halkan dhufeetu mana hidhaa keessaa baasee maajii mana hidhaa keessa teessu beenaa dhaqaa wangeela lallabaa wangeela fayyinaa kana Yesuus kana lallabaa mana qulqullummaatti jedhee mana akka cufamettitu jiru ergamoota fuudhee sokkeen. Cufaa waan fakkaatu keessa isaallee si baasa abbee waaqayyo. Isa booda dhaqanii wangeela mana qulqullummaatti isaa wangeela lallabanii bulanii mana hidhaa jiran kana keessaa ganama firditti ta'an jedha. Firditti faraduuf warra hidha hine sanaa dhaqaa fidaa jedhanii ergamoota erginaan yeroo dhufanii ergamoonni warri jara biraa ergaman yeroo ergamoota mana hidhaatti fuudhanii jiratti geessuuf dhufan manni akka cufametti jira. Manni akka cufametti jira. Zabanyaa isa akka eegaa jirutti jira. Manni isa akka cufametti jira. Hollinnee bannee gaafa laallu garuu keessan jiran jedhanii. Waaqayyo cufeessin hojjeta. Cufaa waan jettu kana keessas waaqayyo taa'isiif hojjeta. Isa booda ergamoota kana qanii waamanii dhaabanii gaafatan maqaa kana dhiisaa jennaan dubbii kana dhiisaa jennaan dideenyaan hin dhiifnu jedhan Phexros faa. Ina jechuuf immoo isaan kanaan namichi Galamaayil jedhamu tokko kan akkasii godhaa jira kana jara tokko keetti kaanii yeroo ta'e bittinnaa'eera badeera warri kaanis kaan akkasuma badaniiru kuni dubbiin kee kun ergamootaan waaqa biraa yoo ta'e waaqa biraa taanaan itti jira ajjin ol qabnettanii waaqa ajjin ol qabdanii bullooftu. Dubbiin kun yoo waaqa biraa ta'etti fufa yoo kana achiin dhaabata jara kana gadhiisan jennaan wal galchanii takka reebanii gadhiisan jedha. Phexros faa reebanii gaafa isaan gadhiisan isaan immoo yommuu ulfina maqaa kanaaf reebamuu isaaniif ta'eef gammadaa yaa'icha biraa gadi ba'an jedha. Ati akkam rakkinni tokko yoo dhufe. Namni maqaa wangeelaaf jecha tokko isin jedhuu dandeessee darbi taati. Sababa Kiristoosiif garuu arrabsoo baachuun nuuf kennameera. Sababa Kiristoosiif dhiphina baachuun nuuf kennameera. Fayyina sana duukaatu hin taane dhiphina Kiristoos dhiphachuun anaaf siif kiristaanotaaf kennameera. Duukaa dhiphanna malee biyya kana irratti warra Kiristoositti amananiif jireenyi kun biyya lafaa kun taatee fi badaatti toltee hin darbine. Haaleluyyaa. Hojii ergamootaa 14:22 dubbifadhaa. Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa waaqayyootti galuun nuuf taa'an Phaawulos. Adeemsa marsaa jalqabaa deemanii gaafa deebi'an waldaa dhaban erga jajjabeessanii booda rakkina isaan irra ga'e taa'anii Phaawulos amantoota jajjabeessan jedha. Maal jedhanii rakkina baay'ee keessa darbinee mootummaa waaqayyootti galuun nuuf kennameera. Kanaaf karaan mootummaa waaqayyoo karaan kiristaanaa rakkina qabdi. Dhiphina qabdi, boo'icha qabdi. Warra akka biltsiginnaa wangeela biltsiginnaadhaan kana haasaan miti. Rakkina qaba Kiristoos wajjin deemuun, gidiraa qaba Kiristoos wajjin deemuun, jibbamuu qaba Kiristoos wajjin deemuun, sana hundumaa immoo fudhachuu qabna erga kan isaa taane. Gidiraa dhufu sana baqachuu hin qabnu. Gidiraa ta'u sana laallee dhiisuu hin qabnu Kiristoosiin. Dhiibnee galuu hin qabnu sababa Kiristoosiif arrabsoo baachuun eebba. Maqaa isaaf arrabsoo rakkina isaaniif ta'e gidiraa reebamuu isaaniif ta'e gammadaa yaa'ee duraa gadi ba'an jedha. Gammadaa. Maal lakkaatanii gatiin keessa waaqarratti guddaa dheera Yesuus waan ta'eef. Gammadaa yaa'ee sana biraa gadi sokkanedha. Phaawulos immoo rakkina baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa waaqayyootti galuun nuuf kennameera jedha. Rakkina baay'ee baannaa keessa darbinee garuu mootummaa waaqayyootti galla.
Wangelee Yohaannis boqonnaa 16 rammoo maayidha biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaan biyya lafaa moo'eera Yesuus. Rakkinni kee dhumeera rakkina kee fittee taasisan jedhan dhiisoo obboleettii koo hin finne rakkinni hin dhaabatu biyya lafaarra rakkinni hin fittu rakkina. Biyya lafaa amma jirtetti rakkina qabdu Yesuus jedhee kan deeme raajiin mandaraa oomaa haasa'u dhufe jecha kanan diigu. Biyya lafaatti rakkina qabda. Sooromtes rakkina qabda. Iyyoomtes rakkina qabda. Sii mijates rakkina qabda. Sii bijachuu baates rakkina qabda. Biyya lafaatti rakkina qabu garuu jabaadhaa ani biyya lafaa moo'eera. Ani inni biyya lafaa moo'e kun sun immoo si'a jechuu Yesuus malee biyya lafaa rakkinni hin jiru miti. Biyya lafaa keessa rakkinni guutuudha. Kan Kiristoos waan taaneef ignoor nu gootee jiraanna biyya lafaa keessa. Nun fudhattu biyya lafaa. Nun fudhattu. Attamitti biyya lafaa kana fakkaachuu akka barbaannu naan galu warri Kiristoos duukaa turan hundumtu biyya lafaa hin taaneef. Anaaf siif attamitti nuu taatanii akka sirbinu naan galu. Attamitti biyya lafaa kana duukaa akka finu naan galu. Biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaa ani biyya lafaa moo'eera jedhee sokke Yesuus. Kanaaf jabaadhu. Kiristaana waan taateef rakkina keessa jirtaa? Kan Kiristoos waan taateef dhiphina baachaa jirtaa? Jabaadhu Yesuus hin dhufa. Jabaadhaan biyya lafaa moo'eeraa siin jedhe. Waan gooftaa duukaa deemteef rakkinatti walirratti sirratti taa'aa jira. Jabaadhu obboleessa koo. Jabaadhu akkasuma adeemsa kiristaanaati. Karaan kiristaanaa hin dukkanoofti. Miidhama qabdi, namni nama dhiisaa, hin dukkanaa dhuma isaa tolfina. Dhuma isaa tolfina, dhuma kee tolfina jira. Waa'ee Kiristoosiif rakkachaa jirtaa naan gammadi. Sababa Kiristoos hin amanteef dhiphinatu mana keessa jirtaa naan gammadi. Akkuma fayyina isaa fudhanne gidiraa isaa baachuun nuu kennameera waan ta'eef. Phexros isa duraa boqonnaa 4:14-16 akka namni kiristaana ta'uu isaatiif yoo dhiphate illeeyyaa'in jedha Phexros. Kiristaana ta'uu keetiif dhiphachaa jirta taanaan illeeyyaa'in. Sitti kolfuu danda'a gabaan. Maatii keessaa si baasuu danda'u. Kiristaana ta'uu keetiif dhiibbaa sirratti wal geeddaruuf illeeyyaa'in gammadi gatiin kee waaqarratti guddaadha. Dhiphina kan biraa godhee namni hin dhiphatin jedha Phexros yeroo barreessu. Hatee sobee waan garaagaraa godhee namni yoo dhiphate dhimma isaati garuu jedha. Kiristaana ta'uusaaf yoo dhiphate garuu gammachuu caalutti talakkaatu jedha. Kiristaana ta'uu keef dhiphachaa jirtaa? Maal keessa jirta waan kan Kiristoos taateef? Waan Kiristoos hin amanteef rakkina sirratti wal ga'ee jira? Gammadi gatiin kee waaqarratti guddaadha. Gammadi gatii keessii fidee dhufaa Yesuus. Waan amma sirratti ta'e kana ilaaltee abdiin kutatin, jajjabina hin dhabin, bu'aas hin adeemin gatiin kee waaqarratti guddaadha. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 4:16 akkeedha. Rakkinni salphaan nuyi amma yeroo dhaabbaannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddaa sana baachuuf nu qopheessedha. Rakkina keessa jirta taanaan ulfina dhufaa jira. Sababa Kiristoosiif rakkina baattee deddeebi'aa jirta taanaan iddoo rakkina sanaa ulfina guddaa dhufaa jira. Ulfina guddaatu dhufaa jira. Rakkina sana harka hedduu kan caalu ulfina bara baraa dhufaa jira. Rakkinni salphaan nuyi amma baannu kun jedha Phaawulos mana hidhaa taa'ee dhaggeeffadhaa mana hidhaa taa'ee barreessanii jedha. Reebamaa rukutanii du'eera seenii mandara keessaa guutanii gadi baasaa. Phaawulos kee lallabatti fufa. Beektu kana si'a 39 si'a 5 reebamedha. Nan isaa kun madaadha xabaasaa akka jirutti garuu rakkina miteedha. Nan reebamee na kukutan na godheen barreessu garuu Phaawulos gatii isaa lakkaatera waan ta'eef. Rakkinni amma baanu kun ari'atamni biyya Efesoonitti biyya garaagaraatti nurratti ta'u kun rakkina miti ulfina dhufee yeroo bira qabamee ilaalamudha. Ulfina guddaa nu eeggatu caalaan. Kanaaf rakkachaa jirta taanaan saba Kiristoosiif rakkina qabaa. Kiristoos amantee jirtaan dhiphina isaa keessaa hirmaachuu qabdaa. Dhiphina isaa keessaa warra hirmaachaa jirtan immoo gammadaa. Rakkinni keessan ammaa kun ulfina dhufu wajjin wal bira qabamee ilaalamu baay'ee guddaadha ulfina sana eeggatutu. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Rakkina amma jiru kana ilaaltanii hin dhiphatinaa. Akkasuma Qorontoos lammaffaa 4:8-12 akkeedha. Karaa hundumaan rakkanna garuu badduun baanu. Waan goonu wallaalla garuu abdiin kutannu. Hin rakkanna kan Kiristoos waan taaneef garuu badduun baanu. Hin darbatamna garuu hin kufnu. Nu darbatanii madeebuu hin kufnu. Hin rakkanna badduun baanu. Rakkina yoo ta'eyyuu madaa Yesuus dhagna keenya irratti baane naannoomne. Rakkina kam keessa jiraanne isa abdii nuu ta'e Kiristoos ilaallee jiraanna waan ta'eef hin jajjabaan rakkina qabnutti abdii nu dhufu sana eebba nu dhufu sana ulfina nu dhufu sana bira qabnee yeroo ilaallu rakkinni keenya ammaa kun hoomaa miti jedhee darban Phaawulos ergamoonni bara ammaa kana nu mo'atamete jirra. Bara ammaa kana naafatatee akka jirra. Waa'ee Kiristoos namanii dhiphachuu beekna laata nuyi. Kiristoosiin gaafa amannu rakkinni akka dhufu nutti himuu laata. In sooromtan deemta addunyaarra deemtaa malee rakkatan dhiphita waan jiru namni nutti himu jira. Hin barbaanna sinus dhagahu amantoonni ammaas. Saba Kiristoos amanteef rakkina sirra fannoo baachuu qabda fannoo baattee duukaa deemta Kiristoos duukaa waan jedhamu kana badaa sammuu nu fudhataa bulee tokko. Kan Kiristoos taanaan dhugaatti Kiristoos amannaan garuu sababa Kiristoos amanteef hin dhiphattaa hin ari'atamtaa dhugaan kee dhokachuu danda'a ari'atamuu dandeessa safara keessaa bahuu dandeessa garuu gammadi akkuma fayyina isaa hirmaatte dhiphina isaa hirmaachuun ulfina siif jedhufa. Roomaa 8:17 akka jedha
Kiristoos wajjin erga dhiphanne isaa wajjin immoo ulfaachuuf waan Kiristoos argatu hundumaas argachuuf jirredha. Erga isaa wajjin dhiphanne warri dhiphachaa jirtan isaa waan amantaniif akkasuma immoo isaa wajjin ulfaachuuf jirra. Ulfaachuu duwwaa miti waan Kiristoos argatu argachuuf jirredha. Kanaaf jajjabaadhu saba Kiristoosiif arrabsoo sirra jirta taanaan dhiphachaa jirta taanaan rakkina jala jirta taanaan jabaadhu akkuma rakkina kana baadhu Kiristoos wajjin ulfina isaa immoo hirmaachuuf jirta. Bartoonnii fi ergamoonni gooftaa duukaa turan maqaa Yesuusiif jecha gatii hundumaa kafalanii darban. Lama ishee kana dhaggeeffadha. Bartoonnii fi ergamoonni gooftaa Yesuus duukaa turan warri itti mee barsiisaa ture sababa Kiristoosiif gatii isaan irraa barbaachisu hundumaa kafalanii darban. Isaan keessaa ergamaa Yohaannis irraa kan hafe yookaan wangeela sasaafe Yohaannis irraa kan hafe hundumti isaanii Kiristoosiif jedhanii wareegaman. Ergamaa Yohaannis duwwaatu du'a uumamaan jiru du'e dulloomee du'e. Kana achi Yesuus duukaa kan turan hundi isaanii gorraamanii du'an. Fakkeenyaaf Barnaabaas ibiddaan gubamee du'e. Dhaggeeffadhaa Barnaabaas ibiddaan gubamee du'e. Luqaas muka jarsaatti fannifamee du'e. Yihudaan huleedhaan amma du'aatti tumamee du'e. Phaawulos morma irraa citee du'e. Simoon fannifamee du'e. Maarqos lafarra harkifamee du'e. Isxifaanos dhagaan reebamee du'e. Maatiyos akka fannifameetti lafatti gadi waqadanii ajjeesan. Yaaqoob ilmi Zabdiyoos mana hidhaa keessatti morma irraa citee du'e. Yaaqoob kun obboleessa Yohaannis. Indiriyaas kun obboleessa Phexros halkan sadiif guyyaa sadii fannoo irra ooluudhaan du'e. Dhaggeeffadhaa akkasatti du'an akkasatti wareegaman. Indiriyaas halkan sadiif guyyaa sadii fannoo irra ooluudhaan du'e. Filiphos mataa isaa fannootti hidhanii dhagaadhaan fannoo irratti reebanii ajjeesan. Phexros fannifamee akka du'u erga neeroodhaan itti murtaa'e fedhii isaatiin gadi garagalfamee du'e. Fannifamee jechuudha. Toomaas alangaa sibiilaa diimeeffame erga reebame zayita danfaa keessa buusanii eeboodhaan cinaacha isaa waraananii ajjeesan. Kiristoos duukaa kan turan sababa isaaf gatii kan kaffalan hundumaa dhaggeeffadhaa. Warri isa duukaa turanii akkasitti wareegamee darbani. Yaaqoob obboleessi gooftaa gamoo mana qulqullummaa irraa gadi darbatamee miilli isaa lamaan erga cabee uleedhaan reebamee du'e. Maatiyaas inni iddoo Yihudaa bu'e fannifamee fannoo irratti dhagaadhaan tumamee qoxxoodhaan mormi irraa muramee du'e. Barxilemeos ni reeban gadi garagalchanii fannisan fannoo irratti utuu lubbuun keessa jiru gogaa irraa baasanii qoxxoodhaan morma irraa kutanii ajjeesan. Kiristoos duukaa kan turan hundumtuu duuka buutuu Kiristoos kan ta'an kanaan du'an. Kanaan darban biyya lafaarraa. Malee biyya gaggaarii makiina gaggaarii mana gaggaarii keessa taa'anii du'an miti. Keessumaa ergamaa jechuun waldaa banatee iddoo tokko taa'amatti biyyaa biyyarra deema. Ergamaa jechuun lafatti du'uu hin beeku. Lafa hundumaatti dhaqee wangeela lallaba. Lafa hundumaatti dhaqee waldaa mataa isaatii hin qabu. Waldaa keessa taa'uu hin qabu ergamaan. Biyyaa biyyarra naanna'a. Ergamaa jechuun deemuudha ergamee deema. Bakka bakkatti socho'a. Iddoo tokko dhaqee du'a lafa akkasitti du'a dhamee deema malee lafa akkasitti haalli mijataaf jedhee ergamoota turan keessa hin jiru. Warri du'an kun hundumtuu akka itti du'an. Yohaannisis zayita bulluqaa keessa bu'uunaan fayyaa bahe. Summii obaafnaanis duudide. Malee gidiraa hundumaa fudhatee duudinnaan kan inni waggaa 100 du'e malee isaafis lanii miti. Kanaaf Kiristoos duukaa warri turan hundumtuu gatii hundumaa kaffalanii darban biyya lafaarraa. Gooftaa duukaa kan turan maqaa isaaf rakkina hundumaa keessa dhaabbatanii gidiraa isaaniitti dhufe hundumaa hirmaatanii darban malee haalli mijatee fi biyya lafaarratti ta'ee fi namni darbeef hin jiru. Sababii Kiristoosiif dhiphatan heeramta malee biyya lafaarratti badhaadhinni addunyaan kun ittiin hojjechuu waan sii ta'u hin jiru. Sababa Kiristoosiif dhiphina keessa jirta. Yeroo keettu ittiin jiraachuuf Waaqoo siin kennu miti sii kenna isaas garuu biyya lafaa kan keenya waan hin taaneef nu dhiphifti nuuf hin taatu. Hara barri isaa gaarii ta'ee hidhamuuf ajjeefamuu ari'atamuun hin jirullee yoo ta'e sababa Kiristoosiif dhiphina dhufu hundumaa baachuu qabna. Barama keessa jirullee yoo ari'atamee dhufe yoo isaan nutti ba'u. Isaan nutti baay'ee nu argatus gaardii qabnaa waan nu eeguu qabna. Ajjabannee deemna attamitti Waaqoo tiksee qotannee akka lallabnu naan galu. Gaariidhaan baanee galla waan ta'eef ari'atamee dhufe yoo isa argine isaa dhufa nu ajjeesu. Saraawitiin nu duukaa yaa waan ta'eef. Garuu sababa Kiristoosiif dhiphina baachuun gidiraa baachuun gidiraa sana keessa dhaabbatee Kiristoosin eeggachuun wangeela. Dhiphina Kiristoos keessaa hirmaachuun nuuf kennameera. Kan akka beektan hin barbaada amantoonni bara kakuu haaraa bara keenya. Sababa Kiristoosiif dhiphina keessa jirtaa akka gammachuu caalutti lakkaawwadhu. Akkuma eebba isaa keessaa hirmaattuu taate dhiphina isaa keessaa hirmaachuun siif kennameera. Ximotewos 2:4-5 dhiphina obsaan baadhu hojii lallabaa wangeelaa hojjechuuf hin ta'u hojjedhu jedhee deeme. Micaasaaf yookaan karaa hafuuraa mucaasa ta'ee Ximotewosiif ergaa barreessee deemeen Phaawulos. Ulfina nuyi Kiristoosiif dhiphachuu keessaa argannu. Naa qabadhaa ishee kana. Ulfina nuyi sababa Kiristoosiif dhiphachuu keessaa argannu. Ulfina nuyi sababa Kiristoosiif dhiphachuu keessaa argannu tokko mallattoo fayyina keenyaati. Ari'atamuun mallattoo fayyina keenyaati. Ulfina nuyi argannudha. Ari'atamuun mallattoo fayyina keenyaati.
Filiphisius 1:28-29 warri isarratti kaan baduu isaanii isin immoo fayyuu keessan argisiisan isirratti ka'uun isaaniidha. Ximotewos 2:3-11 qabadhaa dubbifadhaa. Lammaffaa qaama waamicha keenyaa keessaa isa tokkodha. Saba Kiristoosiif dhiphachuun qaama waamicha keenyaa keessaa isa tokkodha. Yaaqoob 1:2-3 qorumsa garaagaraatiin qoramanii ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa jedha Yaaqoob. 3 ulfina nuuf dhufutu guddaadha. Saba Kiristoosiif dhiphachuu keessaa argan ulfina nuuf dhufutu guddaadha. Roomaa 8:18 ulfina isa nuuf dhufu wajjin ol bukkee qabamee yommuu ilaalamu inni kun baay'ee xiqqaadhaa jedha Phaawulos. Qorontoos 2:4-17 ulfina barbaraa isa safara malee guddatu baachuudhaaf nu qopheessadha. Gidiraan amma baannu kun. Arfaffaa waaqarratti gatii keenyatu guddaadha. Luqaas 6:22-23 waaqarratti gatii keenya guddaadha. Shanaffaaf isa dhumaa gatii isa caaloo akka qabaannuuf mallattoo amantiiti. Gatii isa caaloo akka qabaannuuf mallattoo amantiiti. Ibroota 10:32-36 Waaqayyo bara keessa na eebbisu. Dhiphina kana keessa darbinee mootummaa Waaqayyootti galla waan ta'eef dhiphina dhufuun sodaatina jajjabaadhaa Kiristoos ijjiitti fufa. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Ergaa kee dhufeef maqaan kee eebbifamu. Sagalee kanaan ijoolleen kee jajjabaachuu kan danda'an ayyaana kee baay'isiif. Gidiraa dhufu hundumaa sanbaatanii rakkina dhufu keessa darbanii mootummaa bara baraa sana ilaalanii ulfina dhufuuf ilaalanii keessa darbuu kan danda'an ayyaana kee baay'isiif. Dhabaa garbicha keessa na gargaarii hamma dhumaatti nu wajjin ta'i. Torbee nagaan amma deebiin ol agarruutti ayyaanni kee nu haa eegu maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu torbee ol agarra. Torbee mul'ata Yohaannis ilaallaa qophaa'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.